Jirra jirtu hordoftoota YouTube chaayinaalii yookaan sooshaal miidiyaa keenya nageenyi bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u jecha akkuma kanaan dura waadaa isiniif galle namoonni keessaanis ta'u alaan gaaffinaaf dhiyeessaa turtaniif har'a deebii gahaa isiniif qabadhee dhufee tanan jira. Innis gaaffiin keessan hundeessaa dhaabbata kanaa eenyu, akkamittiinis hundaa'ee, faagaa'oo jechuun maal jechuudha, maalirra dhaabbatamee wanti kun hundaa'ee kan jettanii na gaafachaa turtaniif har'a akkuma inni yeroo sana waadaa isiniif gale gaaffii keessan qaama dhimmichi ilaallatutti dabarsee tanan har'a isiniif qabadhee dhufee tanan jira. Gatii kanaaf isinis gaaffii keessan kanaatiif namoonni na gaafachaa turtan har'a deebii gahaa argattu jedhee tanan abdii guddaan qaba. Haa ta'u malee namoonni maamila keenya yookaan maatii hin taane yuutuubii chaayinaalii keenya kana subscribe gochuudhaan, like, share, comment gochuudhaan yookaan yaada nu laachuudhaan maatii akka taatan asumaan isin affeeruudhaan fedhadha. Haa ta'u malee hundeessaa dhaabbata keenya yookaan dhaabbata faagaa'oo kana qabadhee tanan ana cinatti argamu. Mee osoo gara gaaffiif deebii keenyatti hin seeniin dursa hundeessaa yookaan abbaa dhaabbata kanaa wajjiniin walaa barru. Anaa dhufuu isiniin jenne. Anaa dhufuu isiniin jedha. Galatooma. Ani Faayisaa Wandimmoo Yeersaan jedhama. Akkuma jedhame hundeessaa dhaabbata kanaa ture. Yaa ta'uuti dhaabbata kana faagaa'oo jechuun maqaa callisee mogga'ee otoo hin taane itti yaadamee faagaa'oo jechuun hiika maal godhata akkam ta'a kan jedhamu taa'ee itti yaadee yeroo hundeessinullee akka namni nun qeeqnee fi faagaa'oo jechuun Faayisaaf Gurmeessaa jennee yaadne garuu faagaa'oo jechuun fincila garbummaa Oromoo jechuudha. Hiika isaa yoo asumaan barbaaddanii dhaabbata kana yeroo itti hundeessinu fincila garbummaa uummata Oromoo irra ture bifa ittiin baasnu yookiis immoo ifa baasnu yoo ta'u dhaabbanni kun kan inni hundaa'e bara 2011 yoo ta'u magaalaa Hamboo seena qabeetti keessatti hundeessine. Erga hundeessee booddee chaalenjiin baay'ees nu mudatu beekamaadha. Aartiin aarsaa si kaffalchiisa. Aartiin akkuma aarsaa si kaffalchiisu dandeessee itti cittee yoo qabattee deemte irraan kan hafe nuffitee biraa deebi'uu dandeessa. Yeroo itti jalqabatti 2014 andaraasha tokko guunnee tura. 2011 jechaadha bara hundeessitan. Bara hundeessine sana iddootti illee leenjii nu amnee eeyyama hin qabnu, lafa itti leenjii nu hin qabnu. Sanaan booddee maayikiroo gaafannee obbo Abarraa inni nu eeyyamee achi keessa gaafa teenyu andaraasha guutuudha. Amma garuu deemnee nama 2-3 irra kaan hin caalletti hafne garuu maqaa dhaabbatichaa abadan kaleessas kaayyoof karoora gooti waan ta'eef namni immoo yoo quuqama qabaatee fi yoo mul'ata qabaatedha waan tokko hojjechuu kan hin danda'u. Mul'ata kaayyoo quuqama yookaan kan hin qabaanne yoo ta'e haala qilleensa xiqqootu si hambisa. Tuu lafa galma keetii hin gahin. Osoo bakka galmaa hin gahin bakka yaaddee osoo hin gahin si hambisa. Kanaaf garuu hamman danda'utti aarsaa kaffalaa waan ta'uu qabu gochaa finnee asiin geenye yeroo itti gara eeyyamaatti dhufnullee eeyyama maqaa moggaafannee gara faagaa'oo dhaabbata faagaa'oo fiilmii afaan Oromoo kana gaafa hundeessinee eeyyama kana nan baasa gaafa jedhu bakki si barbaachisaa eeyyama tokko baasuudhaaf bakki si barbaachisaa waan ta'eef bakka kanammoo dirqama kaartaa fiduu qabdanaan jedhanii jennaan lakki bakki bashannana dargaggootaa kan bakka magaalaa kanaatti hundeessan jira. Yeroo sana wanta ajaa'iboo keessaa jechuudha.
bakki bashannana dargaggootaa jedhamu kun dargaggootaaf uumame waan ta'e hojjetan waan ta'ee fi bakka sana keessatti leenjii eeyyamanuu kennaannaan isaan namaaf kennineerraa yoo isin danda'ame isaan irraa kireeffachuu dandeessu sa'aatii amma kanaatti jettanii irraati fudhachuu dandeessu nuti isaanitti kennineerraa naan jedhanii. Okay, bakka dhaabbata oolmaa dargaggootaa jedhame kana dargaggoonni gurmaa'anii fudhatanii jiru. Kan hundeesse mootummaadha. Kan bakkichis immoo sirumti isaayyuu immoo kan inni yaadamee qophaa'e yookaan kan inni dhaabbate dhaabbata mootummaatiinidha. Mootummaa jala jira. Garuu dhaabbata kana kan hoogganus mootummaadha. Erga mootummaan hooggansi mootummaa harka ta'eeti akkamittiin immoo dargaggootaaf kennee dargaggoota irraati immoo isin kireeffadhaa isiniin jechuu dandeenya. Maal akkamiidha beektaa dargaggootatti itti kennineerraa sin dursa iyyatatanii erga iyyatanii booddee isaaniif kenninee jirra. Lafti bal'aadha baay'ee. Gabaabumatti isaan amma dhaabbatuma kanaa fi eeyyama laachuu hin barbaanne yoo ta'een alatti sa'aa sanallee gargarsinii qoodanii aangoon isaan akka jira wanna ta'eef sa'aa isin itti hojjettanii fi sa'aan isaan itti hojjetanii gargari wanna ta'eef bakka oolmaa dargaggootaati wanna ta'eef kan isin gaafattanis immoo artiidhaa fi dagaagina aadaa fi eenyummaa keessan kan ibsudha. Dhuunfaa keessaniin galii isin ittiin argattan hin jiru. Saba kana bakka buutanii uummata kana bakka buutaniitudha kan isin hojjettanii. Kanarraallee darbee wanta hedduu keessa akka isin darbitanii dhaabbata kana hundeessitanii kananii odeeffannoo isaa kanani qabu. Kana malee namoonni illee yaada garaagaraa kaasaa jiru waa'ee keessan kana waan baay'ee jedhu wanta baay'ee dubbatu. Innis maali yoo jettanii obbo Faayisaan kanaan dura yeroo qeerrummaasaa yookaan yeroo dargaggeessa ta'ee jirutti qabsoo hedduu finiinsaa ture jedhan. Tole qabsoo finiinsaa ture sana akkam godhe akkamitti biraa deebi'ee moo ammas ittuma jiraa jennaan lakki inni maallaqa ari'uu qofarra jira. Maallaqa ari'aa jira. Erga maallaqaan of danda'eeti qabsoo dura yookaan kaayyoo isaa dura wareegama hedduu isa itti kaffalaa ture sana dhiisee keessaa bee maallaqa qofa ari'aa jira jedhu. Ani immoo kanaan sin hin beeku haa ta'u malee namoota yaada kana siniif qabaniin namoota yeroo dura qabsoo sana dhiisanii amma maallaqa argannaan sooromnaan qabsoo kana keessaati bahan siniin jedhaniif har'a immoo dhaabbata kana fakkaatu dhaabbata mootummaan illee hundeessee uummata isaatiin gahaa hin jirre kana dhuunfaa keessaniin baasii keessaniin dadhabbina keessaniin hundeessitanii gaafa uummata kana biraan geessanii gaafa uummata kanaaf gumaacha akkanaa gumaachitan namoonni kanaan durallee gaaffii mormii isiniif kaasaa turan sanaaf mee maal jettu dhaamsa maalii qabdu namoota kanaaf moo dhuguma akkuma namoonni kun jedhani abbaa qarshii taanaan yookaan maallaqa horannaanii qabsoo uummata kana yookaan kaayyoo keessan mul'ata keessan ganamaa sana dagattanii isiniin jechuun barbaada mee kana irratti uummata kanaa maal jettu? Sirriidha namni gaafa ati gaarummaa tokko gootu wal si kaasa. Yoo ati calliste immoo bakka kee duraarraa yoo ati calliste gadi si buusa si qeeqa nama qeequun gaariidha. Eessa jira maal ta'ee dubatti deebi'ee maal gargaaraa amma akkamiidha maaliif si callisee jedhanii namoonni gaaffii kana naa eessan namoonni hedduun ni jiraatu. Garuu ani maalummaa koo kan ibsu eenyummaa kootidha. Suni haala keeyyattu hundaa. Ati waan tokko gochuudhaaf qabeenyis barbaachisa. Bakka galma kee ga'uuf yeroo ammaatti yeroo namni aartii keessatti iddootti laannedha. Maqaaf jira garuu deebisee gara wantiitti yoo deebiste iddootti sitti laatanii beekte. Kanaaf namni aartii keessatti bu'aa barbaada. Aartiin immoo bu'aa bayii qaba malee bu'aan inni qabu tokko inni guddaan uummata biratti fudhatama godhachuudha. Lammata maqaadha. Akka kanaan dura jettanitti namoota hedduu taataniitu bara 2011 dhaabbata kana hundeessitanii yeroo sana baay'eedha. Amma garuu nama 2 yookaan 3 kan hin caallettidha kan haftanii jirtanii. Gatii kanaaf namoonni sun maal dhabaniitu isin biraati yaa'an? Maal rakkoon isaanii maal? Isaanii maal sitti fakkaate beektaa? Isaanii faayidaa ammatti amma beekamanii amma arganna jedhanii murteessanidha. Sun immoo akkam ta'a sitti fakkaate waan tokko aarsaa si kaffalchiisa beekte yeroo itti adeemsa deemtu keessatti aarsaa hin kaffaltaa si mijachuu danda'a dhiisuu danda'a. Sun immoo yeroo wanti ta'u garamitti deema beektaa gara abdii kutannaatti
abdii kutattee dhiistee deebi'u tokkotti deema. Sana jechuun isaan amma inkaamiin nu galu hin jiru. Galiin maddu kan koorraa maddaa. Galiin sun kanuma koorraa maddee ka'eet uumaaf dhaabbata kanaaf uummata Oromootiif dhaabbata kana hundeessee dhaabbata kanaaf ta'a. Garuu ijoolleen nu biraa deebi'an warri kaanii haala mijachuu fi diduurraan kan ka'e warri kaan immoo faayidaa barbaacharraan kan ka'e nu gatanii nu biraa deebi'ani. Sana akkam goota beektaa kaayyoo asiin jedhee diirama. Fedhii uummata keetii yoo qabaatte quuqama yoo qabaatte aartii kana guddisuu dandeessa malee aartii ittiinan biddeen argadha yookiis ittiinan nyaadha jettee yoo kaate aartistii kamtu sooromee gamoo ijaaree xiyyaara bite. Aartiin maqaa guddaa uummata isaa biratti seenaa guddaa kan hin duune kan hin dolloomne gumaachataa fi lammata deebisee kaan immoo maqaan isaanii awwaalaa olitti hafu qabeenya hedduu qabaachuu dandeessa. Qabeenya hedduu yoo qabaatte qabeenyi kee hamma gaafatti lafarra jirtutti gaafatti lafarraa deemte garuu maal ta'a qabeenyi kee sun suma wajjin hafa abbaa ta'ee itti darba garuu qabeenya haala gootee dabarsuu dandeessu. Seenaa garuu dhaala gootee dabarsuu dandeessu. Seenaan sumaan si waama. Waan ati goote sumaan si waama malee nama biraa waamuu hin danda'u abadan. Asaasiin amma kaastan kanarratti aartiin maqaa fi yookaan eenyummaa ofii kan ittiin ibsatanidha. Haa ta'u malee namoonni akkuma isin jettan kana faayidaa beeksifatanii yookaan faayidaa bakka buufatanii faayidaadhaan wal qabsiisanii gara aartiitti seenu gaafa faayidaa barbaadan sana irraatii dhabanii keessaatii bahanii faayidaa biraadhaaf kan isaanii socho'anii aartistiin qabeenya horatee addunyaa kanarratti darbe eenyutu jira jettan sirriidha eenyutu jira itoo akka maqaa horatanitti akka aartiitti seenanii maqaa horatanitti qarshiisiin argatu ta'eeti goota keenya aartistii Haacaaluu Hundeessaatu biyyittii kana qarshiidhaanis bita ture. Garuu inni seenaa uummata isaatiif hojjetee seenaa biyya isaatiin hojjeteen addunyaa kanarratti beekame addunyaa kanarratti hafe malee osoo qabeenya hordofeera ta'eeti qabeenyaan osoo deemeera ta'eeti. Hordofuu qofa otoo hin taane abbaan qabeenyaa tokko qabeenya isaa hunda Haacaaluuf gumaachee maqaa Haacaaluu argadha jedheeti. Argachuu hin danda'u. Maqaa akkasii argachuu hin danda'u. Maaliif maqaan isaa abbuma qabeenyaa darba. Qabeenyumaan darba malee seenaadhaan hin qabu. Waan qabu achumatti hafa jechuudha. Qabeenyi immoo fixeensa jedhu inni ufasii hin badasii. Qabeenyi waan ittiin amma fakkeenyaaf akkas naan jedhan yeroo tokko fiilmii Araddaa jedhu tokko hojjenneetu ijoollee wajjin hojjenneetu beektonni jiru yuunivarsiitii nu gulaalaa inni agne. Yeroo nu gulaalaa inni agnu baay'essaa waan akkasii hojjechuun baay'essaa garuu ati abbaa qabeenyaatidha ijoollee fi balbala banuuf yoo ta'e malee si wajjin hin deemu. Ijoolleen ati amma qabattee jirtu ijoolleen kun umurii sii gadidha. Si faana deemuu hin danda'a. Ikoonomikaaliidhaan sii gadi. Ikoonomikaaliidhaan sii gadidha. Isaanumaan bakka qabsiisuu ta'e malee sababni ati kana barbaaddu maalidha maatti gootaa naan jedhani. Sirraa hin deemuu naan jennaan ilaamee hin jedheen. Sirriidha akkasiin jettan qabeenya qaba aartii kana biraa naa ufuu dhiisuu danda'a deemuu dhiisuu danda'a garuu qabeenya kana waa lafarra kaayee darbuurra gaamoo lafarratti ijaaree darbuu koorra an ijoollee seena qabeessa taate tokko waan maqaa naa dhaaftu tokko hundeessee darbuun koo anaaf naa boonsaa waan guddaadha. Waan guddaadha na boonsa naanii qabeenyarra isa kanatti amana sammuun koo hin jireen. Isaan amma qabeenya qabda wanna ta'eef qabeenya barbaachaaf gara aartii kanatti waan dhufte itti fakkaate. Garuu aartiin kan ittiin qabu qabeenyummaa kee osoo hin taane quuqama keessa kee jiru mallattoo kee eenyummaa kee ummatumti keellee kan inni ittiin riqicha guddaa ta'ee biyyittii kana kan ceesisaa jiru aartiidha. Eenyummaa isaa namni sun aartii sana keessatti of ilaala. Haa ta'u kaleessa isin aartii kana hojjechuudhaaf yookaan kaleessa yeroo qabsaa'aa turtanitti kallattii hedduutiin aartii keessan yookaan quuqama keessan dabarfachuudhaaf yaalaa turtanii garuu ituu milkaa'in hafe. Yeroo sana kan inni ituu milkaa'in hafee fi otoo nama akka keessanii kana tokko yeroo sana of biratti qabaattanitti ta'eeti kaayyoo keessan galmaan gahuu dandeessu ture. Har'as immoo bakka keessan kaleessaa sana namni jiru jira. Isinii galee bakka keessan kaleessa sana namni jiru waan jiruuf isin immoo namoota kana akka kaleessa isin rakkattanii dhabdani. Har'a immoo waaqayyo waa galatu waan ta'e horattanii namoota fedhii fi dandeettii qaban kaasuudhaaf baatani. Amma akka kanaan dura jettanii waa dagaltanitti namoota seenaa hojjetanii seenaan isaanii dhokatee hafe.
namoota waa hojjechuu danda'anillee dhabinsaan yookaan dandeettii qabaatanii maallaqa ittiin hojjetan yookaan waan tokko hojii isaanii sana ifatti baasuudhaaf dhaban sana gargaaruudhaaf kan isin gara kanatti baatan. Namoonni garuu maaliin ilaalaniitu artiin qabeenya hin jijji qabu taanaan artii mitiidha. Akkas jedhu. Artiin qabeenya hin qabu taanaan artii mitiidha. Garuu akkam beektaa? Ilaa ammaa ani kaayyoon gosa garuumaayyuu siin jedhame ijoollummaa koo gara gadiitti kaasee elementarii yeroon baradhurraa haayiskuulii kolleejjii yeroon baradhurraa kaasee ani qindeessaan ture. Garuma gadiitti kaasee jechuudha. Garuu yeroo sana tokko kallattii naa dhufee jiru namni karatti na buusu hin jiru. Tokko bilchina hin qabu ijoolleedha. Lammata immoo deebisee qabeenya gahaa miti. Amma immoo deebisee dirqama jijjiiramni jira jedhamee ture. Jijjiirama jira jedhamee ture sana keessatti immoo jijjiirama jiru kana keessatti maal hundeeffachuun qaba? Murteessa beektaa? Qabeenya hundeeffachuun qaban jedhe. Qabeenya hundeeffadhe waan garaa koo gochuun danda'a. Jedhee tana murteessee akkuma jedhes immoo milkaa'e. Yeroo milkaa'utti immoo achas deebi'ee kaayyoo koo kaleessa ganamaa. Isa yeroo ijoollummaa kootii kaasee eeboo koo sana galmaan gahaa. Maal yoon godheen gaariidha jedhee gaafa natti yaadu dhaabbata hundeessuun dirqama keetii naan jedhee sammuu kootti miseejii naa erge. Akkas gaafa ta'u gaafa erga akkasii sammuu kootti dhufu ijoollota kana walitti qabadhee tirimii maatti aanutti utuma deemu sadarkaa yuutuubii banannee sadarkaa fiilmii hojjechuu rageenye jirra. Garuu ati maallaqa argachuudhaaf deemuun qofti isin barbaachisu beektee maallaqa argachuu qofti aartiirraan eegisu abadan aartiirraatii maallaqan argadhatte yoo eegde galmaan hin geessu. Amma garuu waan hundaa ofii kooti danda'ee fuulduratti beekta kalaalamma fiilmii tokko waraabuudhaaf daayikteeran barbaada qindeessaan barbaada sana hunda isaa ijoollee jajjaboo baay'ee cimtuu ta'e argadhee ijoollee fedhii qabanii fi aarsaa kaffalanii yeroo isaan humna isaanii aarsaa kaffalan immoo diinagdeedhaan maallaqaan bira dhaabadhee wanta kana milkaa'uu dandeenya. Ila otoo amma ijoolleen kun humna isaaniitiin nan gargaarre ta'e milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf amma immoo gara fuulduraatti kaayyoon kun ani waadaa gale sirriidha. Ijoollota namoota amma fakkeenyaaf seena qabeessa godhatanii waan bareedaa hojjetanii karaa irratti hafanii eenyummaa isaanii namni hin beekne iddoo isaan jiran namni hin beekne sana yuutuubii kanaan gara chaanaalitti yookiis immoo gara miidiyaatti jijjiirree uummata wajjin akka isaan wal baran gochuu seenaa keenya ka'umsa amma uumaatti dhaabbata kanarratti akka beeksifamu gochuu sadaffaa deebi'ee namoonni eebuu aartii qabaatanii sirbaa haa ta'u faarfannaa haa ta'u kam haa ta'u diraamaa wanta garaagaraa waan baay'eetu jira. Koomeediyaa ta'u intarviyu haa ta'u beeksisa garaagaraa haa ta'u waan barruu garaagaraatiin garaagaraatiin miidiyaan kun firii yookiis immoo bilisaan ta'eetu uummata kanaaf tajaajiluudha. Wanti guddaanis kanadha. Ulfaadhaa guddaa galatoomaan isin jedha. Daawwattoota keenya gaaffii na gaafachaa turtaniif deebii gahaa argachaa jirtu jedhee tanan abdiin qaba. Kanarrattis illee ammas yaadni keessan gaaffiin isin nu gaafachuu barbaaddan namootumallee seena qabeessa ta'anii seenaa dalaganii seenaa hojjetanii uummata isaaniitiif gumaachanii seenaan isaanii dhokatee jirullee yoo argitan yookaan yoo beektan nu barsiistanii nutis bakka sana deemnee namoota kana seenaa isaanii hojii isaanii ifatti akka baasnu waadaa isinii galla. Ammas haasaan keenya ittuma fufeetu jira. Ammas kana jechuu barbaadu tokko dhaabbata kana gaafa hundeessitan hanga har'aa dhaabbata kana hundeessuudhaaf bakka illee sin dhowwatanii kaartaaf pilaanii kaartaa manaa qabsiistaniitu eeyyama kana baasistanii kaartaa mana eeyyama kana baasii baasuufi malee galii ittiin argachuuf miti. Namni yeroo har'aa kan osoo eeyyama kaartaa manaa qabsiistanii konkolaataa tokko bittanii yookaan kaartaa manaa qabsiistanii waan tokko ittiin dalagdanii galii ittiin argachuu dandeessu sanaan. Garuu sana gochuu dandeessu. Garuu isin kana hundumaa dhiistaniitu kaartaa manaa qabsiistaniitu ammas dhaabbata kana hundeessuun keessan ammas baasiidhaaf malee galiidhaaf miti. Galiif miti. Galii amma yoonatti hin eegusi gara fuulduraattis amma galii ani gara fuulduraattis dhaabbata kanarraa hin eegu. Dhaabbata kana hundeessee ani borree deemaadha. Ammallee hin boqotta addunyaa kanarraa hin deemta. Addunyaa kanarratti dhaabbata kana gara miidiyaatti jirtee ijoollee si duuba dhufaniif
fakkeenya taatee itti kennitee dabarta. Kaartaa kaa fidinaan jedhani diirama addaanan kute yeroo isaan itti lafa qabdaa waan itti iddootti shaakalsiistu naan jedhan ni qaba jireen waaqaaf agaratu lafa baay'een qaban magaalaan bukeya kaartaa koo fuudheen kun iddoo akkasitti shaakalsiisaa jira ofii kooti eeyyama. Mana jireenyaa keessanii jedhanii seenaa keessatti kan namni jedhee mana jireenyaa qabsiistanii eeyyama kana baasistanii akka waan mana jireenyaa keessatti shaakalsiisnu sanarraan ka'eetu gaafa eeyyamicha farkaan ga'ee ka'u guloobaaliin baay'een galateeffadhaani. Kolleejjii Guloobaal naannoo fiilmii baay'ee keetti shaakallee naannoo fiilmii 3 milkoofne jira hojjetamee milkoofne jirra achi keessatti jechuudha. Inna baasii tokko malee kolleejjiin kun reefu hundaa'e bakka nuuf eeyyame dadhabetoon jedhiin saatii laali ka agartee saatiin amma fakkeenyaaf isaan nu eeyyaman saatii barattootarraan ala ta'a malee saatii barattoota ganama saatii lamaan dura galgalamu saatii 11tiin booda yoo ta'e gara galgalaarraa jechaadha. Saatiin amma maal taati qabeeta yeroon kun harka xixinnaatte baay'ee xiqqoodha. Aartiidhaaf immoo yeroo barbaada obsa barbaada bakka barbaada baasii barbaada kan hunda isaa ka danda'e isaanis na gargaaree na bukkee dhaabatanii amma kana deeme. Amma immoo gara fuulduraatti dhaabbata kana galmaan gahuuf gara miidiyaatti jijjiiruuf ijoollee aartii kana bilisaan hojjechiisuuf gumaachi uummata tokkos na barbaachisa. Sirriidha. Maaliif amma gara dhaabbata amma yuutuubii bannee amma yuutuubii irratti gadhiisna. Yuutuubiin gahaa miti. Itoo gara miidiyaa banachuutti dhufneeti qilleensa bitannee qilleensa kana irratti immoo beeksisa garaagaraa ammas beeksifachuu danda'u. Booda immoo gaafa gara miidiyaatti deemnus beekamtii argannee gara maalitti deemna? Gara itti miidiyaa firii ta'anii dhufanii amma fakkeenyaaf maallaqa si kaffalchiisu beekte amma fakkeenyaaf sa'aatii bitta. Sa'aatii qilleensa bitteetudha. Qilleensa sekoondii an bitteetu maakiroo sekoondii an bitteetu qilleensa irra oshatta waan dhimma kee oshachuu barbaadde. Kun uummata keenya maal godha beektaati? Uummata keenya akka bahee inni qabeenya qabu seenaan qabu. Namni warri qabeenya qaban seenaan qabani. Warri seenaa qaban immoo qabeenyaan qaban. Warri seenaa qaban immoo qabeenyaan qabani beekte. Asirratti yeroo baay'ee namni illee gaaffii gaafa isinii kaasuu deebistan keessatti wanti anaan baay'ee na ajaa'ibsiisu tokko maaliif baasii baastaa? Baasiin ati dhaabbata kanaaf baastu yookaan ati wanti miidiyaa kanaaf baastee wanta kana ittiin hojjechiistu galii siif hin qabu. Maaliif callistee baasii kee goodaatti baastaa gaafa siin jedhani anaaf galii waan hin qabne kana maaliif callistee goodaatti baastaa gaafa siin jedhani anaaf galiin koo seenaadha. Seenaa uummata kooti. Seenaa uummata koo gaafan ifatti baasu seenaa uummata koo biraan gaafan gahu gaafa uummanni koo seenaa tokko baruu narraati anaaf galiin isa caale hin jiru. Seenaa uummanni koo bari sana qarshiidhaan immoo bitee argachuu hin danda'u. Jettaniitu deebistu jedhani uummataa fi kanaaf galatooma seenaan qarshiidhaan hin jijjiiramu. Qarshiidhaan bituu hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf lamaan waan tokko kaase beektaa gooftaan koo uummata kooti. Dhugaadha. Gooftaan koo uummata kooti jedhe. Yeroo gooftaan koo uummata kooti jedhu uummata gaditti jira jechuudha mootummaan kun. Mootummaa baay'ee jaallatamaadha uummata biratti. Dubbiinsaa iddoo inni haasa'u keessaa tokko dogoggora kan hin qabne kan wanti hundisaa akka nama kitaaba qulqulluu dubbisuutti nama haasa'udha. Namni illee yeroo isa dhaggeeffatu waa'ee haasaa isaanii dhaggeeffatu tasgabbaa'ee taa'eetu. Akka nama kitaaba wayii dubbisaa jirutti akka nama seenaa wayii asoosama wayii dubbisaa jirutti calliseetu dhaggeeffata. Innaka amma namni kun gooftaan koo uummata kooti jedhe. Ani immoo qabeenyi koo uummata kootidha. Dhugaadha. Yeroo baay'ee deebiin keessanii kana. Ani amma qabeenya eessa deemta beekte? Sirriidha. Maaliif beektaati? Gamoo jaartaa xiyyaaraan bittaa iddoo barbaade gahuu dandeessa. Inni qabeenya barbaaduu danda'udha. Yoo xiyyaara bittee deemta ta'e warra boolee bichaa si beeka beekte. Dhugaadha. Namoota achi keessatti fayyadamanii namoota xiyyaara sanaan deddeebi'an. Isaan kanaaf si beeka malee yoo amma konkolaataa bittee deemta ta'e warra konkolaataa keessa ta'u qofa si beeka. Sirriidha. Garuu seenaa yoo hojjettee deemte baraa yaadatamta. Dhugaadha. So lammata immoo namoota eebuu seenaa qaban immoo karaa ittiin galma gahaa dhaban immoo fuutee yoo galmaan geesse sammuun keessa boqota. Seenaa jechaan tokko kanuma dha guddaan. Kanattiin amanaan akka kootti galatooma. Ammas hordoftoota keenya haasaan keenya akkuma itti fufeetti jira.
haa ta'u malee yeroo ammaa kana dhaabbata itti gaafatamaan dhaabbata keenyaa yaada kaasanii mudannoo keessa darbanii wanta isaan mudate akkamittiin dhaabbata kana akka hundeessanii maaliif akka hundeessanii bal'inaan yeroo itti fudhannee yeroo itti haasofnu ta'a yeroo biraayyuu amma goolabuudhaa fi yeroo ammaa kana maalirra jirtu maaliinis immoo uummanni keessan isin haa eegu amma maal hojjechuudhaaf deemaa jirtu akka yaadutti akka kanaan dura yaada kaasaa turtanitti afgaaffii garaa garaallee namoota wajjin interview qopheessitanii namoota gaafachuudhaan seenaa jiru waan baay'eedhaan gara uummata kanatti hin dhufna jettanii yaadaa jirtu gatii kanaaf ammas haasaa keenya baay'eensaa waa'ee artii yookaan waa'ee seenaa keessanii haasofnee xumuruu hin dandeenyu har'atti garatti anutti nuuf haadar hin ce'u inni kaani garuu ammaaf uummanni keenya maaliin nu haa eegu maaliin uummata keenya jabaa jennaani kana asumaan ergaa koo kanan uummata kootiif dabarfachuu barbaadu hayyee uummata koo baay'een jaalladha baay'een kabaja an wallaalaadha deebisee qabeenyi ani amma qabadhee jiru otoo gara dhaabbata guddaatti jijjiirree karaa dheeraa deemsuu hin danda'u kanaaf namoonni quuqama qaban akka nu duuka bu'an nu gargaaran yaadaan wan yaadaan deeggarsaan kallattii hundumaan yaada qabanii yaada ufee achirratti nu qeequun dogoggora keenya nutti himuun jajjabina keenya nu jajjabeessuun isa kanaan akka isaan duuka bu'an nan barbaada tokko lammata immoo ani uummata kootiif kanan dabarsuu barbaadu gara fuulduraatti afgaaffii bareedaa qabannee dhiyaanneerra yeroo gabaabaa keessatti simbiraan geenya lammata deebi'ee immoo diraama bareedaa uummata keenya madaala jennu qabannee dhiyaanneerra uummata bal'aa kana wanti madaalu hin jiru dhugaadha gimmaa wanti hamma ta'e haasofna malee uummata kana wanti madaalu hin jiru maaliif yoo jette seenaa dubbisuun gaariidha Itoophiyaamti amma jennu kun Oromiyaa irraa hundoofte dhugaadha Itoophiyaamti amma nuti jennu kun Oromiyaa irraa hundoofte waan ta'eef Oromiyaa kana yookiis Oromoo kana waan bakka bu'ee ibsu natti ulfaata uummata garraamii uummata ofiin of kennee ofii beela'eetu ormaaf laatu guddifachaa nama aadaa seenaa qabeessa kana yoo batti ilaalte afaan isaallee dubbatti kan hin quufne kana dhugaadha yoo dubbatti kan bareedu kana waan hundaanii ani ibsuu kan hin dandeenye baay'ee isaanii jiraata yeroo itti anutti ibsuu dandeenya inna kanaaf nu duuka akka buutanii akka nu qeeqxanii akka nu gargaartanii akka immoo nu gorsitanii yaada dadhabbii otoo hin ta'in dogoggora keenya iddoo akkasitti dogoggortanii iddoo akkasitti sirreeffadhaa akka nuun jettanii hin jedhaan uummata kootiin kanarraan kan hafe baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa baay'ee immoo sin hawwinaa tokkummaa keessa hin hawwinaa mootii sin keessatti dhaabbatee jiru kana hundasaa akkasin tokko taatan nan barbaada yaanni keenya kaayyoon keenya karoora keenya namoonni immoo asirratti bilisaan uftanii gadhiifachuu dandeessu ani wanta akkan barbaadu siin jedhee mitire lammata immoo uftanii aartii keessan keessaatti ibsachuu dandeessu namoonni aartii dandeessan ufuu dandeessu wal faana taanetti aadaa keenya kana haa guddisnu gara caalu immoo kan ani na kaase magaalaa Amboo keessatti yeroo baay'ee hin ka'a hin kufa horaan booga'ee hin kufee amma maqaa tokko muggaafatanii garaagaraan akka waan aartiin keessa si malee namni jirretti yaaddanii naan jetti maqaa ishee leewu dagadhee aartii kana mati aadaaf turizimii kan jirtu waan hojjettu. Okay namni nu fuuldura deemaa jiru jira namarra ilaallee deemna kaayii gaariidhaan barre namni nuti fuuldura deemurra nama ilaalaa deemuun keenya nama fuuldura jiru sanarratti waa barachaa deemna. Amma yoonaatti illee agarree jirru. Innaa kanaafi qaamni mootummaas ta'e qaamni kam nu bira dhaabatee nu gargaaree akka nu mul'isu barbaada. Dhugaadha. Innaa kanaaf gara hundaatti iyyuu baay'ee galatoomaa baay'een sin jaalladha sin kabajaa deebitti wal agarraa. Amma immoo yaadni keenya kaayyoon keenya kanadha galatoomaa naa jiraadhaa naa tokkoomaa wal jaalladhaa waliif yaadaa wal barbaadaa isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma asumarraan daawwattoota keenya kaayyoo fi hundeen dhaabbata kanaa
uummata isaatidha. Kaayyoo uummata kanaa yookaan seenaa uummata kanaatiif dhaabbanni kunis kan inni dhaabbate saba kana kan miidhu yookaan saba kana kan seenaa isaa sharafuudhaaf deemu dhaabbanni kun eessaanis ta'u eessaan dhaabbatee saba isaa kanaatiif ni falma. Seenaa uummata kanaas immoo ifa baasuudhaaf wanti duubatti isa deebisu hin jiru. Kan inni dhaabbate uummata kanaaf kan inni hojjetus uummata kanaaf waan ta'eef isinis namoonni seenaa aadaa artii wanta garaagaraa irra jirtanii dandeettii qabdanii gara dhaabbata keenyaa kanaa dhuftanii wanta dandeessan hundumaatiin quuqama qabdan akka ifatti baafattanii nutis immoo wanta dandeenyeen kalatti danda'ame hundumaan humna qabnuun isin bira dhaabbannee isin jajjabeessinaa wanta hojjetamuu qabu waliiniin hojjennaa kan jedhu asumarraa waadaa isinii galla. Namoonni walaloo barreessuu dandeessan, diraamaa hojjechuu dandeessan, fiilmii garaagaraa barreessuu namoonni dandeessan, kitaaba barreessuu dandeessan namoonni dandeessan, asoosama namoonni barreessuu dandeessan. Hundumti keenyayyuu ani Oromoo ergan ta'eeti sabdanuu kana irraati ergan uumameeti maaltu narraati eegama kan jedhu of gaafachuu qabna. Hundumti keenyayyuu maal hojjedhee tanannis immoo darba maal hojjedhee darbuun qaba kan jedhu sana hundi keenya of gaafachuu qabna. Waa'ee keenya nama osoo hin taane kan dubbatu har'anis nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Borseenaa irratti waa katabnee darbuun dirqama keenyadha. Warri alaa tokkollee yeroo baay'ee seenaa isaanii gaafa namni tokko boqotu kan isaanii barreessan bakka sanatti namni tokko yoo umurii 80 du'e guyyaa inni dhalate sanaa kaasee osoo hin taane guyyaa inni seenaa tokko hojjete kaasaniitu hojjete sanaa kaasaniitu galmeessuuf. Keenya immoo guyyaa inni dhalate kaasee kan keenya garuu guyyaa inni dhalate kaaseetu galmeessa. Akka kan akkan taane nutis itti waamamsi keenya guyyaatti seenaa hojjennee akka nuuf ka'u isiniin jechuu barbaada. Jabaadhaa nu faana bu'aa nutis immoo isiniin hordofnaa akka yaadnetti otoo seenaa keenya yeroo yerootti sa'aatii sekendiitti simbiraan geenyeeti hedduun itti tola. Kanumayyuu immoo ifuma nuti amma mul'isuuf yaalaa jirru kana nu harkatti dhaamsuudhaaf namoonni baay'een yaalaa jiru. Kallattii garaagaraatti yaalamaa jira. Dinneema yeroo isaan asirraan dhufanii nuti immoo asirraan jala baaneetu waan meeqa keessa darbineetu galmaan ga'uuf deemaa jirra. Ammas yoo Waaqayyo jedhe galmaan isin geenya jenneetu abdii qabna. Jabaadhaa isinis nu faana bu'aa. Wanta barbaaddanii kallattii barbaaddanii immoo nuti isin faana jirra. Isinis nu faana jirtu isiniin jenna. Galatoomaa ulfaadhaa. Tokkummaan kan uummata keenyaati. Ulfaadhaa galatoomaa.